Tolee barattoota qubee afaan Oromoo Wangeelli Bu'uuraa Waldaa Ijoollee Waaqayyoof akkasumas hordoftootaa fi barattoota meetii chaanaal kan taatan nagaan Waaqayyo Waaqa isa jiraataa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam jirtu? Barumsi maal fakkaata? Turtiin akkam? Haalli qilleensaa haalli jireenyaa hunduu bayeessaa? Jabaadhaa isiniin jedha. Hojiin akkam himee maal fakkaata? Barumsu akkam? Otuma dadhabdanis jabaadhaa. Yeroo boqonnaa keessanii barumsa keessa wajjiniin dabarsaa waliin taphadhaa. Qubee afaan Oromoo waliin babbashannanaa. Qubeenni guddaan isa kamii? Ati ishee xiqqoo moo isa guddaadhaa? Aaba caadaadhaayi. Yookiis immoo qubee dachaadhaayi. Yookiis immoo qubee dubbachiiftudha jettaniitu ati eenyuttanii gaggaafattu jechuudha. Innas ani booda ishee nu qassitte ani dubbachiiftuun jedhama. Maqaan koo immoo haadha. Ani immoo dubbifamaan jedhama. Maqaan koo immoo qaadha. Ani qubee dachaan jedhama. Maqaan koo immoo dhaadha. Isiniin jettu jalqabde jechuudha. Gaafa isinii walitti dhufeenya godhattanii qayyabattanii dubbisattanii jettanii ofiishii isinitti dubbachuu jalqabde jechuudha. Walitti dubbachuu jalqabdu dura xillissanii wallaaltanii jechuudha. Kanaaf jabaadhaa asirratti qayyabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Gara barumsa keenyatti toon darbiini barumsa qubee afaan Oromoo kana walitti fufissaan kukkuteetoo isin barsiisaan jira jechuudha. Haa ta'u malee kutaa tokkoffaasaa gaafa ilaaltanii koomentii jalqabaarraa fi diskiripshinii jalatti kutaa lammaffaasaa immoo gadhiiseen jira jechuudha. Kanaaf wal jalatti argachaa waan adeemtaniif ilaaluu isiniin dhibu jechuudha. Kutaa sadaffaa yookiis kutaa arfaffaa gaafa ilaaltanii kutaa arfaffaa koomentii jalqabaa fi diskiripshinii jalatti kan kutaa shanaffaas immoo argattu jechuudha. Haala sanaan qubee kana sirrittiin baruu dandeessu jechuudha. Egaa qubeen kun barsiifamuu kan jalqabe sababni isaa obbolootni baay'een isaanii jechuudha. Sababa adda addaatiin akkuma dheengadda dubbadhee ture sana biyya isaanii keessaa ba'anii biyya ambaa keessa jiraatu jechuudha. Kanaaf biyya keessatti hin baranne asittis immoo carraa barumsaan arganne hojii dhufan malee barumsaaf hin dhufne jechuudha. Kanaaf egaa isaan gargaarsaaf akka isaan barreessuu fi dubbisuu qubee afaan Oromoo kana danda'aniif jechuudha. Akkasuma obboloonni afaan Amaariffaa beekan illee qubee kana barachaa jiru jechuudha. Kanaaf umuriin barumsa hin daangessu yeroo kamittuu bakka kamittuu kan baratamudha jechuudha barumsi. Barumsa yoo baratan immoo faayidaa malee miidhaan qabu jechuudha. Kanaafidha kan inni akkatti irra deddeebi'ee barsiisuuf akka isaaniif galuuf akka isaan hubataniifidha malee namoonni muuxannoo qubee qabanii jechoota jabeessanii laaffisanii barreessuudhaaf kan isaan gargaaru guyyuma tokkotu barsiisanii hundi isaa ifa baaf jechuudha. Isaan kun immoo irra deddeebi'anii barsiisuu gaafata waan ta'eef kanaaf akka sirriitti isaaniif ifuufan irra deddeebi'ee kukkutee barsiisaa jira jechuudha. Egaa barumsa keenya kana guyyaa har'aa jechuudha. Qubee dachaa yookiis qubee cimdii waliin ilaallee ture isin gadhiiseen ture jechuudha. Amma ammoo kan waliin ilaallu qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa dubbifamaa qobaatti akkasuma dubbachiiftuu qubee xixiqqaa fi qubee gurguddaadhaan qobaatti akkasuma qubee dachaa yookaas qubee cimdii qubee xixiqqaa fi qubee gurguddaadhaan qobaatti egaa dubbifamaa qubee gurguddaa xixiqqaan qobaatti qubee dubbachiiftuullee qubee gurguddaa fi xixiqqaadhaan akkasitti barreesseen jira jechuudha. Akkuma isinitti argamaa jiru kana. Kanaaf egaa akkamitti akka dubbisnu ammallee irra deebi'ee isinitti himaa akka isinii galuuf jechuudha. Qalama gurraachaan kan barreeffame kun qubee gurguddaa isaati. Qalama diddiimaan kan barreeffame immoo qubee xixiqqaa isaati jechuudha. Egaa qubeen afaan Oromoo qubee 26 keessaa qubeen 5 dubbachiiftuudha jenneerra. Qubeen 21 immoo dubbifamaadha jenneerra. Akkasuma qubeen dachaan immoo qobaatti qubee 7dha. Walumaa qabatti Oromoon yeroo baay'ee afaan Oromoo keessatti qubeen isaaf fayyadamanii walumaa gala qubee dachaadhe, qubee dubbachiiftuudhe, qubee dubbifamaadhe, qubee 28 jechuudha. Akkasuma afaan biraa keessa kan itti argifatame immoo qubee 5 jiru. Qubee dachaa keessaa qubee 2,
Qubee kaan keessaas immoo qubee sadii jechuudha qubee dubbifamaa keessaa. Isaan kunii warra ergifataman kam akka taanis immoo waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf egaa qubeen afaan Oromoo kunii maddisaa yookaan argamsisaas afaan Laatiniirraa kan argamedha. Afaan Laatinii qubee afaan Laatinii kanaa gara afaan Oromootti akka saba Oromoof ta'utti akka hiika Oromoof kennutti akka isaan itti fayyadamuu danda'anitti kan sagaleen itti kennamedha jechuudha. Fakkeenyaaf amma ABCD yoo ilaalle qubeedhuma kanatu ABCDdhaan barreeffamee dubbifama Ingiliffa garuu akka loqoda Ingiliffaaf ta'utti maqaatti moggaasanii jechuudha. Oromoofis immoo akkasuma akka hiika Oromoof kennutti maqaa qubeewwan kanatti moggaasanii jechuudha. Fakkeenyaaf qubee baadhaanii Ingiliffa keessatti B jedhama jechuudha. B jenna. Nuti immoo Oromiffaa maanna baa jenna jechuudha. Kanaaf egaa akka loqoda afaan Oromoo wajjiniin yookiis hiika afaan Oromoo eenyummaa Oromoo ibsuu danda'utti kan maqaan itti mogga'edha jechuudha. Egaa afaanii eenyummaa keenya jechuudha. Fakkeenyaaf afaan eenyummaa namaa ibsa jechuudha. Egaan akkana jedhu afaan Amaariffa dubbatta yoo ta'e Amaaraadha jedhamta. Afaan immoo Oromoo dubbatta yoo ta'e afaan itti dhalatte jechuudha. Oromoo jedhamta. Akkasuma afaan itti dhalatte suni eenyummaa kee ibsa jechuudha. Namni afaan Arabiffaa dubbatu tokko gaafa argitu namni kuni lammii Arabaati yookiis immoo nama Arabaati jettu jechuudha. Haaluma sana afaan eenyummaa namaa kan ibsudha jechuudha. Kanaaf qubeen kunis immoo afaan Laatiniirraa akka eenyummaa Oromoo ibsuu danda'utti kan maqaan itti mogga'e kan maqaan kennameefidha jechuudha qubeewwan kanaaf jechuudha. Egaa amma erga nama kana dubbadhee akka itti dubbisnu waliin ilaallaa jechuudha. Egaa akkuma dura dubbadhe qalama diimaan kan barreeffame xixiqqaadha. Qalama gurraachaan kan barreeffame qubee gurguddaadha. Qubeeni dubbifaman meeqan jedhee qubee 21. Qubee dubbachiiftuun immoo meeqaa? Qubee 5 jechuudha. Qubee dachaanoo meeqaa? Qubee 7 jechuudha. Walii galataatti gaafa walitti daballu meeqa ta'a? 33 dhufaa jechuudha. Egaa walii galatti qubeen afaan Oromoo. Amma in dubbisna waliin. Ba ca da fa ga ha ja ka la ma na pa ka ra sa ta va wa ta ja za. Akka kanattidha kan nuti dubbisnu jechuudha. Isaan kun hundi isaanii qubee dubbifamaadha. Kanaaf qubeenaan immoo dubbachiiftudha waan taateef asitti silaa haaddursuu qabu miti dura baacaadha jennee kan baranneef keessaan baasee kophaatti barreessee jechuudha. Egaa qubee dubbachiiftuu immoo waliin ilaallaa. A E I O
asitti qubee kana bilbila keessan gubbaarra jira akkattiinis jira jechuudha gaa akka bartanifan dheengaddas dubbadheen ture. Kunis qubee gaa xiqqaadha, kunis qubee gaa xiqqaadha jechuudha. Kun immoo inni gurraachi qubee guddaadha jechuudha. Akkasuma qubee haallee kunis haa xiqqaadha, kunis haa xiqqaadha. Kun bilbila keessan gubbaarra jira, kun immoo bilbila keessan irra hin jiru jechuudha. Akka bartaniif gadi fageenyaan dheengadda ibsee jira jechuudha. Kun immoo haa guddaadhaan beektu. Akkasuma kunillee hii guddaan kun bilbila keessan gubbaarra hin jiru. Laa xiqqaa fakkaata jechuudha bilbila gubbaarra hii guddaan. Garuu namni akkatti barreessa hii guddaa gaafa barreeffamu akkasii galuufan jechuudha. Kana fakkaataa qubee dachaatti darbarra amma inni gurraachaan barreeffame qubee gurguddaadha. Inni qalama diimaan barreeffame qubee xixiqqaadha. Qubeen dachaa meeqaa? 7 jechuudha. Chaa, chaa, dhaa, dhaa, nyaa, nyaa, shaa, shaa, phaa, phaa, tsaa, tsaa, shaa, shaa. Akka kanattiin dubbisnaa jechuudha qubee dachaa immoo. Kanaan sirriitti qabadhaa, yaadatti qalbeeffadhaa, maalummaa qubee dachaa gadi fageenyaan ganama waliin ilaallee turre waan ta'eef jechuudha. Egaa amma kun warreen ittiin mari kana argitu dheeta yaada. Isaan kana immoo gaa waa'ee qubee ergifannaa irratti jechuudha. Akka afaan gara biraa keessaa dubbatamu tokko afaan sana yookiis wanta sana akkuma jirutti akka Oromoon itti fayyadamuuf ergifataman as keessa fakkeenyaaf qubee paa, qubee vaa, qubee zaa. Dheengadda fakkeenya isinii fudhee dubbadhee jira waa'ee qubee paa kanallee poolisii jedhee dubbadhee jira. Oromoon immoo poolisii jedhee dubbachuu danda'a jedheellee jira. Akkasuma qubee vaa kana fakkeenyaaf amma viizaa jechuufillee viizaa jechuudhaaf amma qubee kanaan kaa jechuudha. Oromoon immoo garuu viizaa jechuu danda'a jechuudha. Viizaa jedhamu kana viizaa jechuu hin danda'a jechuudha. Akkasuma yeroo baay'ee biyya Arabaa kana keessatti egaa zayituunaa, zayituun waan akkasii fayyadama miti. Isa sana kaama Oromoo keessatti jechuudha. Afaan Oromootti gaafa deebisnu zayituunaa, zaatar kan jedhamu tokkos jira. Isaan amma fakkeenyaaf saatar jenneetoo waamuu dandeenya jechuudha Oromoo keessatti. Garuu afaan nama kan biraa sanaa gaafa haasofnu akkuma jirutti akka ittiin haasofnuuf yookiis akka ittiin gargaaramnuuf ergifatame malee qubee zaa fi qubee vaa, qubee paa kana baay'inaan keessatti fayyadamu jechuudha Oromoo. Isinuu ilaala tilmaama ilaalame haasaa keessan guyyaa keessattiin qubee paa kana baay'ee fayyadamtu, qubee vaa kana baay'ee dubbattu waan qubee vaa irraan ka'u jechuudha. Akkasuma qubee zaa kanas wanta qubee zaa irraan ka'u dubbattu haasaa keessan guyyaa keessatti mee ilaala. Akkasuma qubee dachaa keessaas immoo qubeen tsaan in ergifatame jechuudha. Kanaaf qubee tsaallee dura dubbadhe asirratti isin ibsuun barbaadu jungaa qubee tsaatti mee maalitti fayyadamaa oltu guyyaatti mee jechitti fayyadamtan jira. Akkasuma qubee yaa kanallee jechuudha. Guyyaatti haasaa keessan keessattiin qubeewwan kanatti baay'ee fayyadamtu mee isin tilmaamaa ilaala. Kanaaf in ergifatamanii jedhaman jechuudha. Inni haala kanaan qabadhaa walumaa galatti immoo qubee 33 dhufuun